السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم بقى رمضان وقا بركم توقف لباهوري في أفرتمي لماتين إسنجه إسنجتشا فيديو هنا كيسة تواباي وان توكو واتنجريتني نيادك أبا وان كانت فيو أكاستي نفوبادا. سرعة 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 سرعة. رمضان كريم. الله أكبر الله أكبر. رمضان بكرة بكرة بدي كم شغلك. سرعة سرعة ما ينفعك هذا. يلي. Akkuma agartan kana kuno biyyaan baa kana qabdi dafii dalagii jira daqiiqaa takka dhaabachuun hin jirtu fuuranii fiduudhaaf fuuraa ofii nyaachuun immoo halaala sanirraa sadaqachuun immoo khayrii baay'isuudha. Kanaafuu viidiyoo kana keessa waa baay'ee hubattan jedheetini waan ta'eef isiniif waraabe waa hundayyuu nu hordofa isiniin jedha. Ramadaan Kariim kan bara dhufuutiin illee rabbi nu haa ga'u kanallee nama soomee ajri waan kulli waan Ramadaan kun qabu kulli rabbi nama keessa argatu rabbi nu haa taasisu inshallah. Rabbi nu haa milkeessu milkii duniyaa akhira rabbi nu haa milkeessu. Ramadaan kun waa baay'ee qaba ajri qaba ji'a quraanni keessatti bu'ee waa hunda jira waan ta'eef rabbiin Ramadaan kana nama itti milkaa'u rabbi nu haa taasisu isiniin jecha. Akkana jirra dalagaa taatumaan garanaa garas dalagaanis nama ariiti yeroon hin jiru. Rabbi galanni haa ga'u. Hundaafuu miskiina bira dhaabachuu rakkataa gargaaruun ni'imaadha isiniin jedha. Amma kuno dalaga deebi'uu fi nu hordofa. هنا وقف. واقف هنا؟ هنا محل شغل يا خلينا. ما شغل؟ اي محل شغل هناك ايش حقك؟ يا عمي شوي لا ما في شوي. يا عمي شوية. يا عمي شوية. شوي ما هي. Akkuma agartan kana dalagaan akkana jirti. Biyyaan baa keessatti dalaganii yogguu jedhan dalagaa yookaan mallee inni lafaa baanaa akkaataa nama tokko barnootanii taa'ee abdiin qaba. Biyyaan baatis kanuma annugaa dubbachuudhaaf biyya keenya sobirri kuma naaf kafalanii dalaguu ture garuu biyyaan baa dammoo na dalaysiisti jechuudha. Biyya ofii keessatti namni numa quufa Oromiyaa jechuun quufa. Kanaafuu dalaguun hagam tokko nama dandeessisu. Biyyaan baa kana keessatti wanti hin dalagamne hin jiru. Wanti hin dalagamne. har. يا عمي نستك نسم سرعة عليك هلا يا عمي خلي انت انا اسمع كلامك سرعة ما في كلام قر بايخ يا اخي طيب يلا بسرعة ما توقفنا يا اخي سامي سرعة
akkana jirra Oromoo ko dalagannee of jijjiiruu fi rabbii nama of jijjiiree biyya ofii garuu rabbi nu haa taasisu. Oromiyaa bal'oo osoo qabnu biyya hambaa keessatti kun akkaatti biyya harree jiraanna. Numa dabarteennee abdii qabna inshaallah. Waa baay'ee jira. Du'aayi nu godhaa. Du'aayi godhaa fi warra mana hidhaa jiru hundaafis akka rabbiin karaa nagayaan bilisa goosee gannuuf baasu qabsaa'ota keenya ciccimoo hunda isaaniitu ramadaana kanaa wal sababeeffachuudhaan. ها يا حبيبي تبغى ريال ها شوف كيف ما من ساعة يلا شوية ما في شوية انتظار شوي يلا سرع تبغى ريال سعودي ها ايوه تبغى ريال ايوه الله يقول لك بس دربه ما انت شرب دربه دقيقة بتاعك كذا بتاني فيرو دلقي ماله سري وانا ما دلقي ماله دلقي دقيقة تاكا كنا من دعوتهم فلا مالي مالك أربعة مالي المهم رمضان كنا أول سوي فده واي فيديو غبابا كانون توجهشوا بربادف توقفا حقوا غرتان كنا علمي نما كبيو إفاجة ما في دام اللقا وان في دوسان الرادمو تيو وان إساف حلالة تيسان الرادمو أكا كنا تلالا وانتي سني إساف بركات هاتي جيشو لا تافته وانا كسان أكا نمني كيسا وفيتها نية فين فيديو غبابا كنا دلقه يلا واحد دقيقة ما في انتظار يا ثانية واحد ولا ثانية ما شوف دقيقة لا شوف يلا ريال سعودي ريال ها يبغى ريال ها لا تذوق بس maal jedhanimme nama yeroo takka namatti hin kennine gartanii beektanii akkas isin jedha Oromoo koo waa baay'ee irraa barattan jedhee abdiin qaba viidiyoolee sana dheeressensa waa akka irraa hawwattan abdiin qaba inshallah viidiyoo itti aanulee akkanumattiin kutaa itti aanu akkanumattiin qopheessaa kanuma wal fakkeessee jechuudha saniifiyyuu namni kamuu waan qaburraa rahmata godhachuudha rakkataa miskiina gargaaruudha bakka jirutti illee ta'ee biyya ofiitti ta'ee waan tokkoon akka nama bira dhaabatu abdiin qaba kanaaf jajjabaadhaan nama gargaaraa isiniin jecha dhaamsa yoo qabaate kiyyaan kun illee dhaamsa isiniif haa dhaamu karabbi darbe haa ta'u amma ramadaana waan ta'e homaa wal jibbuun hin jirtu taal yaa zool حبيبي شوف دقيقة تعال. ما بيسمع تعال دقيقة واحد دقيقة ولا دقيقة اعطيني واحد دقيقة يا اخي شغل دقيقة زمن انتهى ايوه يبقى شوف اسمع هذا كله مسلمون ويسمع انت عشان رمضان ايش تبقى تقول له؟ الله يقول رمضان كريم وان شاء الله ربنا يعوض التعب ونصوم وتفطر على خير ان شاء الله يلا خلاص من الشغل اي نفر يعني لازم يطلع تاخذ من على جبينك حلال يا حبيبي يلا خلي خلاص ايوه قول له بس عشان نقفل خلاص اقول لك شنو؟ ها والله رمضان كريم يا خلاص يلا قالتهم روكو جارس كرب تشاو جريني كربت ولين جراتو جرا